Yooyi ashamaa akkam jirtu nagaaf jaalala waaqayyoo bakka jirtan hundatti isiniif haa baay'atu. Kun YouTube chaanalii Boonsaa Addisuu Guuteetii baga nagaan gara YouTube chaanalii kanaatti dhuftani. Haaraa yoo taatan subscribe gochuudhaan maatii keenyatti dabalamaa. Viidiyoowwan yeroo yerootti gadhiisnus dafanii akka isin ga'aniif mallattoo beelii banaa gochuu hin dagatina. Ergamaa Garboollee Hirphaa nama wangeelaaf gatii guddaa baase kee fakkeenya guddaa saba keenyaaf ta'e keessaatii haara nama ta'uu qabannee dhufnee jirra. Magaalaa Ambootti balaa konkolaataa tasa mudatee lubbuun namoota 10 darbee jira. Dargaggeessi kuni Tamasgeen Margaa jedhama. Baay'een keessan isa beektu jedheen yaada. Bakka wangeelli hin dhaqqabne baadiyyaa Oromiyaa keessa deemuun dhugaa ba'a. Akka Tamasgeen Margaa dubbatutti gidduu kanaa hojii wangeelaaf manaa ba'een jira. Hojii gurguddaa hojjetamaa jiru hundumaas argaa jirtu. Ergaan hojii wangeelaaf manaa ba'ee guyyoota baay'ee lakkoofsee jira jedha. Garuu ani afaan guutee rakkinaan amma keessa jiru ba'ee dubbachuun kaawuntii koos maxxansuun du'a natti fakkaate. Himachuus sodaadhee dhiphina guddaa keessan jira. Utuu bayii himadhuu maal rakkoon kee jettanii waanan himadhuu wantoonni hojii wangeelaaf barbaachisan waan baay'eetu jira. Dhugumaan kiristaanonni Kiristoositti amantanii dhiphina kana kan sirriitti beektu. Kanuma iyyuu sodaa guddaan raafamaan isiniif barreessa. Karaa danda'amaa ta'een utuu na dubbistanii hamma humna keessanii too dhiphina kana keessaatii qooda qabaattanii ergaa koo kanas utuu warra dhiphina kana keessaa qooda qabaachuu barbaadaniif sheer gootanii Yesuus waan godhamu hundumaa hin arga'u. Maaraanaataa Gooftaa Yesuus. Dargaggeessi kuni Tamasgeen Margaa jedhama. Baay'een keessan isa beektu jedheen yaada. Bakka wangeelli hin dhaqqabne baadiyyaa Oromiyaa keessa deemuun dhugaa ba'a. Karaa isaan namoota baay'eetu wangeela dhagee Gooftaa Yesuusitti amane. Baatii lama dura tamsaasa wangeelaaf gara Jimmaa deemee reebicha cimaa isarra gaheen miidhamee ture. Gargaarsa Waaqayyoon fayye. Nama hojii wangeelaaf aarsaa gurguddaa kaffalaa jiruu fi dheebuu guddaa qabudha. Ammas jiilee hojii isaa kana hin dhaabne. Gargaarsa Waaqayyoon itti fufee jira. Maarree hojii wangeelaa hojjechuu keessatti isinis kadhataan yaadaan qarshii keessaniin cinaa isaa akka dhaabbattan dhaamsa isiniif dabarsuufan fedha. Inni lubbuu isaatti murteessee reebamaa, kabalamaa, arrabsamaa wangeela mootummaa Waaqayyoo namoota hin dhaqqabneef dhaqqabsiisaa jira. Hojii wangeelaa hojjechuuf bakkaa bakkatti gaafa socho'amu gatii tiraanspoortii nyaataa barruulee gaggabaaboof kan kana fakkaatan isa barbaachisa. Kanaafiyyuu waan qabnuun cinaa isaa dhaabbannee hojii abbaa keenyaa akka hojjennu adaraa isiniin jenna. Namoonni bira dhaabbachuu barbaadan baankii daldala Itoophiyaa 161564 Tamasgeen Margaa. Baankii Awaash Duwwaa 135261 Duwwaa 661 Duwwaa Rise with Christ International Ministry jechuudhaan gashuu dandeessu. Baay'een gadda. Har'a guyyaa 10ffaa hojii mishinii hojjechuu keenyadha. Kan na gaddisiisu rukutamuu koo miti. Garuu ani kiristiyaan ofiin jechaa fannoo Yesuus Kiristoos harkaaf mormatti baachaa warra fannifamuu Kiristoos lallaban rukutuun reebuun hin ulfaatu. Garuu namichi kun qeesiidha. Namichi kun miidhaa guddaa nurraan ga'uuf yaalii guddaa yaalee ture. Gooftaan garuu nu oolche malee. Baay'ee kan nama gaddisiisu namoota natti kakaasuun dhagaa guddaa ta'e natti darbachiisee dhagichi na bira darbee obboleessa koo maqaan isaa Gizaa'oo jedhamu fuula isaa keessa rukuchiise. Viidiyoon kun erga inni lola guddaa nutti kaaseen booda kan waraabamedha. Namichi kun qeesii barsiisaa geggeessaa mana amantaa ani kiristiyaan ani duuka buutuu Kiristoos ofiin jechaa rukuttaaf miidhaa guddaa nurraan ga'ee jira. Inni akka inni qeesiif barsiisa mana amantaa ta'es namoonni naannoo gumbichuu jiraatan sirriitti isa beeku. Nuyi waan jennu hin qabnu. Yesuus Kiristoos dhiifama isaaf haa godhu. Lolli kun guyyaa jalqabaatii jalqabee hin dhaabbanne garuu Gooftaan lubbuu 51 nuuf kennee jira. Kun immoo gammachuu keenya. Hojii wangeelaa haala kamiin iyyuu hin daangeffamu. Duris utuma daangaan baay'ee jiruu daangaa baay'ee caccabsee hunkuteessee nu bira ga'ee jira. Har'as hin dhaabbatu. Amantoonni kiristaanonni Kiristoositti amantan kan duuka buutuu Kiristoos taatan maalu nuuf kadhadhaa. Jabaadhaa nuuf kadhadhaa. Nuyi muddamaaf dhiphina keessa jiraannus gooftummaa Yesuus himuu tasumaa dhaabuu hin dandeenyu. Nuuf kadhadhaa. Nuyi garuu Kiristoos isa fannifamee lallabnaa. Kun immoo warra Yihuudootatti gufuudha. Gooftaan keenya
fayyisaan keenya Yesus Kiristoos abdiin keenya inni guddichi deebi'ee ni dhufa. Maaraanaataa gooftaa keenya Yesus Kiristoos dafii kottu. Bulchiinsa magaalaa Amboo iddoo addaa Taltallee jedhamutti ganama keessaa sa'a 3 irratti konkolaataa 5L ta'e magaalaa Amboo irraa gara Gudar osoo imalaa jiru konkolaataa wal harkisuu walitti bu'uun balaa suukanneessaa qaqqabee kanaan lubbuun namoota 10 darbee jira. Akka gabaasa biiroon koominikeeshinii magaalaa Amboo irraa argametti kana malees balaa cimaa namoota 5 irratti dhaqqabee jira. Odeeffannoo jiruun ka'umsi balaa kanaa konkolaataa 5L fireenii to'atamuu sababa dideef konkolaataa tasaabiitti bu'ee jedhan. Gargaaraa Inspektaraa Immabee Tashomaa Diviinii nageenya tiraafikaa qajeelcha poolisii magaalaa Amboo balaa uumameef gadda guddaatti dhaga'ame ibsuun waqtiin kun waqtii roobaa waan ta'eef konkolaachiftonni of eeggannoon akka konkolaachisanii fi qaama konkolaataa isaanii akka to'atan cimsanii dhaamanii jiru. Maqaan isaanii Ergamaa Garboolee Hirphaa jedhamu nama fakkeenya guddaa nuuf ta'anidha. Wanti gurguddaan nuti isaanirraa barannu kennuu namaaf kennanii nama eebbisuu malee namarraa fudhachuuf kan hin barbaadan. Yoo namni kennaa kenneefis Waaqayyoon kadhatan malee hin fudhatan. Kuna amala Waaqayyoo isa dhugaa Kiristoos Yesus nu barsiisedha. Ergaa Waaqayyoo dubbachuu. Ergamaa Garbooleen nama kadhataa waan ta'aniif Waaqayyotti dhiyoodha. Ergaa isaan dubbatan ni raawwatamaa tokkuma dubbatu isumatu ta'a. Isaan akka raajota sobduu daqiiqaa tokko keessatti ergaa 99 hin dubbatan. Waaqayyoo waan dubbatu qofaa ergaa isaa dabarsu malee yaada mataa isaanii keessaatii fuudhanii dubbatu miti. Jireenyumti raajii Garbooleeyyuu Wangeel nama guddaadha. Jaalalaan beekamu raajonni sobdoonni tokko harkallee nama qabachuuf of dhiiteessu. Ergamaa Garbooleen garuu nama morma namaa jala seenanii nama dhungatu. Wayyaa namaaf bitee nama geggeessa. Akka warra sobdootaa nama hin urguuf. Fudhachuu irraa kennuutu caalaa jedhu. Kadhannaa Garbooleen eessa jiraa yoo jedhanii gaafatan kadhachaa jiraa torban 2ffaa isaatii jedhama. Ergamaa Garbooleen mana bunaatti hin argitan iddoo aarsaatti argama. Yeroo hundumaa sanuma jireenya kadhataa fi argamuu Waaqayyoo keessatti argamu. Qulqullummaa isaanii kan ittiin beekamanis qulqullummaan jiraachuudhaani. Raajuun isiniif dirqama miti jechi Ergamaa Garboolee Hirphaa inni guddaan bara Waaqni callisii bara Waaqni dubbatu dubbadhu jedhu. Isaan raajuu akka dirqamaatti hin ilaalani. Raajonni keenya baay'een ergaa dabarsuun dirqama itti fakkaataa isaaniif garuu miti. Yoo Waaqayyo dubbatee ni dubbatu, yoo callises ni callisu. Ergamaa Garbooleen fakkeenya waan nuu taataniif galatoomaa. Waaqayyo isin haa eebbisuu, umurii isiniif haa dabalu jechaa tarii nuti raajota sobdootaan akka morminuuf humna kan nuuf ta'e kadhata keessan jennee abdanna. Isin jaalanna Waaqayyoo bara keessan hundumaayyuu haa eebbisu. Phaaphaasonni muudaman hundinuu akka mirkanaa'ee hojiitti galan abbootiin gadaa fi jaarsoliin biyyaa gaafatanii. Phaaphaasonni Abbaa Saawuroosii fi kanneen biroon muudaman hundinuu akka mirkanaa'ee fi hojiitti galan abbootiin gadaa fi jaarsoliin biyyaa gaafatan. Jaarsoliin biyyaa fi hayyoonni haala waqtawaa Sinodoosii Oromiyaa ilaalchisuun ibsa kennanii jiru. Ibsa kana kan kennan hayyuu Bayyanaa Sanbatoo, Caalaa Soorii fi Abbaa Gadaa Sabboo Qalataati. Ibsa isaaniitiinis uummanni Oromoo hammataa ta'uu kaasuun Oromoon akka hojii isaaf iddoo gahaan akka hin kennamneef ibsanii jiru. Dhiibbaa gama afaaniitiin jiru ilaalchisuun cunqursaan amantaa da'oo godhachuun itti duulamaa jiraachuu ibsan. Kanaafis akkaataa gaaffii uummataatti gaaffii afaan ofiitiin waaqeffachuu hin deeggarras jedhanii jiru. Gaaffiin uummata Oromoo afaan isaatiin waaqeffachuu qofa ta'uu kan ibsan hayyoonnii fi jaarsoliin biyyaa humnoonni garaagaraa biyya keessaaf alaa irraa dhiibbaan taasifamaa jiraachuu kaasanii jiru. Abbaa Saawuroosiin Phaaphaasota muudaman karaa garaagaraan jijjiirraan kan taasifamuuf taanaan fudhatama hin qabus jedhanii jiru. Kanaafis Sinodoosiin Itoophiyaa Phaaphaasota muudaman kana akka mirkaneessanis gaafatanii jiru.
Uummanni Oromoo waan isaaf malu waan beekuuf Phaaphaasota uummatatti dhiyaatan malee kan iddoo biraatii dhufan hin barbaannus jechuun dubbatan.